walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessatiin namoonni 100,000 lakkaawwaman qe'ee ofiirra buqqaaniiru. Naannoo sunis jeeqameera. Warri haala kana hordofan biyya gaafa Afrikaa guddoo tana keessatti tasgabbiin dhabamuun daangaa ce'uu malaa sodaa jedhu qaban. Maaltu taanan as gahame? Akka mootummaan federaalaa jedhutti sadaasa 4 bara 2020 humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookanis TPLF mooraa waraanaa federaalaa kaaba Itoophiyaatti argamu haleelan. Muummeen ministeera biyyattii Abiy Ahmed haleellichi sarara diimaan ceehee jedhanii waraanni Itoophiyaa TPLF fuuldura akka dhaabbatu ajajan. Kunis an ta'e tuttuqqaaf lola barbaada ji'ootaaf godhamaa ture booda ta'uu ibsan Abiy. Sadaasa 6 humni waraanaa Itoophiyaa bakka waan to'annaa cimaa TPLF jala jiran deebisuudhaaf duula banuu beeksise. Kunis lola lafarraatii fi qilleensatiin Maqalee keessatti dabalatee bakka waraanni buufatee jira jedhan irratti xiyyeeffachuudhaan ta'uu ibsame. Hoggantoonni TPLF garuu bakka waraanni hin jirre mana barumsaa, mana amantiitii fi kaan dabalatee haleella godhameen namoonni siviilii ajjeefamaniiru jedhan. Sababa walitti bu'iinsa kanaa hubachuuf waggoota baay'ee duubatti deebi'anii ilaalutu barbaachisa. Tigraay seenaa Itoophiyaa bara dhihoo keessatti gahee guddaa naannoo taphatte. TPLF dhaabbata humna hidhannootiin siyaasa deemsisee Itoophiyaa sirna dargiirraa bilisa baasuu keessatti aangoorra buusuu keessatti qarqaare. Sambooda bara 1991 Mallas Zeenaawii gamtaa sirna federaalizimii ansabarratti hundaa'uudhaan biyyatti naannoo 10 of danda'anii of hooggananitti hire. Mallasii fi gamtaan siyaasaa inni bu'uureesse Addawaawiin biyyattii guutummaan guututti jechuun akka danda'amutti to'ate. Siyaasa adda ta'e oofus ta'e walabummaadhaan yaada ofii ibsachuun faarumaan hiphifame. Gama biraatiin garuu hoggaa Mallas aangoorra ture keessatti seektar industirii babal'isuun biyyattiin guddina dinagdee galmeessiteetti. Garaa walhanqannaan sanyii irratti hundaa'e garuu dabalaa dhufe. Baay'ina uummata biyyattii keessaa dhaloonni Tigree % 6 qofa ta'us aangoo gama waraanaa, biizinasii fi siyaasaa gitaa ol qabaachaa turan. Mallas bara 2012 du'e. Itti aanee mormiin bal'aa biyyattii keessa ture. Bakka isaa muummee ministeeraa ta'ee ture Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo akka gadhiisu godhe. Bara 2018 muummee ministeeraa Abiy Ahmed aangoo qabate. Abiy Eertiraa wajjiniin waliigaltee nagahaa mallatteessuu, hidhamtoota siyaasaa hiikuu dabalatee haaromsa adda addaa jalqabe. Bara 2019 Noobeelii nagahaa badhaafame. Haaromsa Abiy tokko garuu walqoodinsa gadi fageesse. Bara 2019 paartii Addawaawii jigsuudhaan paartii badhaadhinaa dhaabe. TPLF sanitti hin dabalamuu jedhe dide. Fulbaana bara 2020 keessa waldiddaan jabaachatii dhufe. Mootummaan federaalaa sababa vaayirasii koronaatiin filannoo dabarsus Tigraay san hordofuu diddee filannoo geggeessite. Mootummaan federaalaa filannoon sun seeraan alaa jedhe. Onkoloolessa keessas mootummaan federaalaa bajeta irraa dhaabee hariiroo TPLF wajjin ture kute. Waldiddaanis ittuma fufe. Bulchiinsa Tigraay gochisuun qixxee waraana labsuutii jedhe. Takkaa waraanni jalqabnaan oggasuu cimaati deeme. Sadaasa 14 TPLF rokkeettii gara Asmaraa dhukaasuudhaan walitti bu'iinsicha gara naannoo babal'ise. Hoggantoonni TPLF Eertiraan walitti bu'iinsa keessaa harka qabdii. Haleellan goones barbaachisaa ture jedhan. Sababni isaanis buufanni xiyyaaraa Asmaraatii fi bakki tokko tokko Eertiraa keessatti waraana Itoophiyaa qarqaaruuf fayyadamameeraan jedhu. Humni waraanaa Itoophiyaa naannessaa Maqalee guyyootaaf qabatee erga ture booda sadaasa 28 buufata xiyyaaratiif mooraa waraanaa dabalatee magaalattii harka galfate. Muummeen ministeeraa Abiy walitti bu'iinsa seera hojiirra oolchuu jedhee moggaasisuun raawwachuusaa labse. Boodarra garuu hogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el waraanni akka itti fuudha deemu dhaadate. Walitti bu'iinsichi biyyoota ollaa tuttuqate.
gaafni Afrikaa bara dheeraa Itoophiyaa akka utubaa nageenya naannoo saniitti ilaala ture sosso'eera. Akkuma waraana kam keessattuu ta'u egaa qaamni hawaasaa rakkoodhaaf saaxilamu hammeenya walitti bu'iinsa kana baata. Tajaajilli bilbila harkaatii fi intarneetii naannoo sanii bal'inaan cufameera. Karaa kanaan egaa waa'ee walitti bu'iinsaa odeeffannoo sirrii ta'e argachuun guutummaan guutuutti hin jiru jechuun hin danda'amu. Qarqaarsa namoomaa dhiyeessus ulfaata godheera. Siviilonni kumaan lakkaawwaman Tigraay keessa dheeffaniiru, kaan miilan, kaan bidiruu caccabaadhaan laga takazee cehanii mooraa baqattootaa daangaa Suudaan jiru hiphisan. Dhuma ji'a muddee keessa lolli qorraatii dhufus dhiibbaan inni fide garuu itti fufeera. Namoonni kuma kurnaan lakkaawwaman qe'eerraa buqqa'anii kaan achuma biyya keessa. Kaan immoo dahoo barbaada biyyaa bahaniiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti namoonni 900 fi 50 qe'eerra buqqa'aniiru. San keessaa 61 warra Suudaanitti baqate. Tigraay keessatti hojjettoonni qarqaarsaa akka baqattoota hin dhaqqabne dhoowwamanii ture. Dhaabotiin qarqaarsaa haalli hammaatan itti fufeetuma jiraachuu akeekkachiisanii naannoo san bakka rakkoon guutummaan guututti itti hammaatee jechuudhaan ibsaniiru. Ammallee taanaan Tigraay keessatti bakkiiwwan dhaquun amma tokko daangeffaman inuma jiran. Dhaabbileen adda addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee namoonni beelaan du'aa jiraachuudhaa fi kaanis balaasaniif akkasumas tamsa'ina COVID-19f saaxilamaniiru jedhan. Baqattoonni moorawwan Suudaan keessa jiran biyyatti deebi'uun barbaadan nageenya isaaniitiif akka sodaatan ibsuudhaan. Walitti bu'iinsi kun garam akka deemu garuu ammatti wanni beekamu hin jiru.